Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyega akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa kutaa sadaffaa waliin ilaalaa turre har'a immoo boqonnaa 17ffaa faaruu irreechaa yookiin faaruu yeroo dhibaayyuu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsaan argu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyega faaruu irreechaa yookiin dhibaayyuu kan jedhu keessatti ayyaana irreechaa irratti faaruuwwan adda addaatu faarfatamaa deema. Isaan keessaa immoo inni ijoo fi inni waggaa waggaan yeroo hedduu namoonni hedduun beekanii inni tokkoffaan Mareeyoo kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo Gabbisayyoo kan jedhudha. Mareeyoon yeroo gara horaatti deeman yeroo ta'u, Gabbisayyoon immoo yeroo galuuf deemanii fi akkasuma bakkeen adda addaatti immoo yeroo dhaqanii fi walharkaa fuudhinsaa Mareeyoo jalaa kaasanii Gabbisayyootti dhufa jechuudha. Akkasuma roobaan sii galee fi kanneen kana fakkaatan faarsaa deemu jechuudha. Egaa isaan keessatti egaa warreen jalqabaa fi warreen ijoo ta'an jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Haalli isaan ittiin faarsaa deemanis haala argamu kanaanii warreen qarree fi qeerroof qarree kanneen jedhaman dursuutiinidha kan inni kabajamu jechuudha. Innis immoo haala ilaalaa jiru kana yookiin haala argamu kanaatiin qarreewwan yookiin immoo shamarran marga jiidhaa qabatanii kan isaan tarree galanii deemanidha jechuudha. Akkasuma immoo iddoo muraasatti immoo warreen abbaa gadaa dursanii bahanii jiru. Kun haala waraabbii yookiin immoo kaafamuutiin kan inni dursifamee jirudha jechuudha. Akkasuma kanneen isaan baatanii jiran immoo faajii gadaa kan ittiin beekamu yookiin immoo mi'a ulfoo gadaa kan jedhamuutiin kan isaan kabajuuf deeman yookiin immoo kabajuudhaaf sirna sana raawwachuuf deemanidha jechuudha. Isaan keessatti egaa Mareeyoo kan jedhu keessatti yeroo ilaallu Mareeyoon jalqabaa yookiin immoo yeroo deemanidha jechuudha. Mareeyoo jechuun marsaa jechuudha yookiin immoo maroo yookiin immoo marsaa isa jennu isadha jechuudha yookiin immoo dabareedhaan isa gahaa deemu jechuudha. Mareeyoo jechaadha kan isaan deeman jechuudha. Faaruun Mareeyoo jedhamu egaa namoota ayyaana irreechaa irratti hirmaataniin faarfama. Namni tokko dura bu'uun maal godhaa? Faaruu Mareeyoo jechaa deemaa jechuudha. Kanneen biroon immoo irra deebi'ee maal jedhu jalqaba yookiin Mareeyoo jedhu jechuudha. Jecha gara maalitti deemu jechuudha? Gara horaatti deemu yookiin immoo yeroo kan arfaasaas akkuma kana gara tulluutti yeroo deemanii dhibaayyuu kana dhibeeffatan yookiin immoo irreecha kana irreeffatanidha jechuudha. Egaa Mareeyoo kana egaa haala faaruu isaatti yookiin immoo jalqabaa kaasee kan isaan waliin jechaa deemanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti namichi abbaa gadaa ta'e yookiin immoo namni sagalee qabu dursee maal jechaa deema? Yaa Mareeyoo, yaa Mareeyoo, irreechaan harkaa qabaa yaa Mareeyoodha. Warreen kaan immoo Mareeyoo jedhu jala kaasanii yaa Mareeyoo, yaa Mareeyoo, irreecha harkaa qabaa yaa Mareeyoo, yaa Mareeyoo jedhu. Yaa Waaqa nutti araaramii yaa Mareeyoo, yaa Mareeyoo. Irreechaa kan isaanii jalaa qabaa deemanidha jechuudha. Akkasuma warreen kaanis immoo irreecha dura obbaa yaa Mareeyoo, irreechi dursadha kan inni kabajamu jechaa jiru jechuudha. Mareeyoo, yaa Mareeyoo, sumaafan badii oolee yaa Mareeyoo. Sumaafan badii oolee yaa Mareeyoo jechuun ganna bacaqii dhoqqee yeroo itti lolaan lola'ee yeroo itti bishaan guutee galaanni guutee nama ceesisuu dhorku waan ta'eef sumaafan badii oolee yaa Mareeyoo jecha yeroo birraan barii kanadha jechuudha. Mareeyoo jecha immoo jalaa qabaa deemuu jechuudha warreen booddee isaa deemu. Yaa Mareeyoo. Mareeyoon immoo marsaan sun gaheera ammasii marsinee geenyeerra badii oolleerra isa jechaa deemanidha jechuudha. Yaa Waaqa tulluu uumtee yaa Mareeyoo dhagaa asirratti maal ilaaluu qabna? Yeroo tokko tokko irreecha dhaquun cubbuudha yookiin immoo irreecha dhaquun amantiidha warreen jedhaniif illee jechuudha. Yaa Waaqa tulluu uumtee yaa Mareeyoo jechaa deema malee yaa Waaqa yaa tulluu na uumte jechaa hin jiru jechuudha Oromoo adda irratti. Yaa Waaqa tulluu uumte amantii kam keessatti iyyuu kan bakka hin buune irreechi kanaafidha jechuudha. Sababni isaa Waaqa tulluu uumte Waaqa haroo uumte, Waaqa galaana uumte, Waaqa ganna bacaqii uumte, Waaqa birraa uumteetu galateeffata malee
waaqa yookiin birraa nanaa na dhaga'i, yaa haroo nanaa na dhaga'i, yaa tulluu nanaa na dhaga'i jedhee hin galateeffatu jechuudha. Waaqa uumaan kan jiru uumamaa fakkeessee uumamaa kana kan uumte jedheetu uumaa galateeffata jechuudha. Yeroo sana gaambas maal jedhuuni yaa maree oomuun sun itti fufaa jechuudha. Maree yaa maree yaa waaqa birraa uumte yaa maree waaqadha jechuudha. Kan eenyu uume kan birraa uume akka ifa namni argu kan uume ifa sana kan uume ifa sana kan namaaf laate kan nama keessa dabarse rakkinoota addaa kan dukkana yookiin immoo bacaqii gannaa keessa dabarse uumaadha jechuudha. Uumaa sana galateeffachuudhaaf gara lagaatti deeme malee lagni sun uumaa miti jechuudha. Uumaan bakka hin bu'u kanaaf kan inni sana jedhu jechuudha. Yaa maree fardiin dalaguu yaa maree marsaa keessatti maaliin ta'u fardiin dalagu yookiin immoo fardi dabaree malee yookiin immoo marsaadhaan malee fardaan miti kan inni ragadu yookiin kan inni dhiichisaa deemu jedha. Yaa maree ammas deebee jalaa qabdoonni isaa yaa maree jechuun kaa irreechi ayyaaneffataa jechuudha. Haala kanaatiin waaqa isaa galateeffateetu gara isaatti deebi'a jechuudha. Galatiidha jechuudha. Inni lammaffaan roobaan sii galee kan jedhu kan sirboota adda addaa keessatti illee sirbamu jechuudha. Faaruun roobaan sii galee kan jedhamu gaa Booranaa keessatti inni beekamu Gujii keessatti baay'inaan beekamaa jechuudha. Booranaaf Gujii keessatti baay'inaan yeroo beekamu Booranaaf Gujii keessatti faaruun kun gaa maal jedhama? Yeroo dhibaayuu akka armaan gadiitti immoo ni faarfatamaa jechuudha. Eenyu roobaan sii galee kan jedhu kun jechuudha. Mareewoon akkaataa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti kan beekamu yoo ta'u, roobaan sii galee kan jedhu immoo naannoo Booranaaf Gujii keessatti bal'inaan beekamaa jechuudha. Innis immoo maal jedhaa? Ahoo roobaan sii galee, ahoo roobaan sii galee yeroo lama jalaa qabu. Jidoo waaree waaqoo roobaan sii galee. Roobaan jechuun yeroo roobni roobu dhalli namaa eessatti gala? Gara manaatti gala. Yookiin gara gaaddisa isaaf ta'uutti, gara bokkaa isarraa dhowwutti galeera. Jiloo waaree waaqoo roobaan sii galee. Ahoo roobaan sii galee jechaa deemu jechuudha. Waareen gannaa misaa roobaan sii galee. Waareen jechuun immoo bariin gannaa misadha yookiin immoo eebbadha yookiin badhaadhinadha. Roobaan sii galee. Roobeera nuu galcheera. Midhaan roobee malee margi roobee malee hin biqilu. Roobee malee haroon hin guutu, galaanni hin guutu, lolaan hin lola'u waan ta'eef jechuudha. Ahoo roobaan sii galee dha jira. Taabonaa furmaataa roobaan sii galee. Taabonaa furmaataa roobaan sii galee. Bona immoo maal ta'a jechuudha? Yeroo itti isa ganna roobe kana bona yeroo sassaabbatanii. Yeroo itti qote bulaan yookiin immoo warreen qotanii jiraatan yeroo isaan itti aara galfatan yeroo isaan itti boqonnaa isaanii midhaan isaanii sassaabbatanii yeroo isaan itti quufaadha jechuudha. Bona furmaata roobaan sii galee. Furmaanni isaa maal? Roobeera jechuudha. Roobaan sii galee. Furmaati roobinaa roobaan sii galee. Furmaatni yoo roobe furmaatadha. Yoo roobe qabbanaa, yoo roobe diilalladha. Yoo roobe biqilaa, yoo roobe guddataa. Isa roobe sanatu biqilchee guddataa birraa immoo ni sassaabama waan ta'eef birraa qophaa'ee ganna roobee magarseera jechuudha. Roobaan sii galee mas. Sorry. Roobee lolaasinaa roobaan sii galeedha mas. Roobee lolaasinaa yoo roobe malee lola'uu hin danda'u. Lolaanis immoo yoo roobni jiraatedha jechuudha. Kanaaf rooba nagaa, lolaa nagaa nuu buusee kan inni kadhatu jechuudha. Roobaan sii galee. Lolaa obaasinaa roobaan sii galee. Lolaan immoo hammaatee jennaan akka hin taane lolaan nu obaasinaa nu nyaachisinaa isa jedhuuf immoo maalidha? Akka lolaan nu nyaanne, akka lolaan nu fudhanne nuuf rooba sirrii akka ta'udha. Madda gabbisinaa roobaan sii galee. Madda gabbisinaa jechuun madda burqaawwanii kan gabbisu yookiin akka bona bahaniif jabaatanii ga'anii fi ganna maal gochuu qaba? Waaqni roobuufii qaba jechuudha. Akka galaanni ganna guutee bona immoo bakka isaatti yeroo deebi'u akka inni bakka isaatii hin banneef jechuudha. Akka inni hin gogneef. Akkasuma biiftuun roobaan baatee roobaan sii galee. Biiftuun yeroo roobni roobu biiftuun hin baatu. Egaa roobni caame immoo ni baati jechuudha. Dhibeera jechuudha. Kanaan roobaan sii galee dheetu faarfataa jechuudha. Urgoon ardaan baatee roobaan sii galee. Urgoon jechuun immoo yeroo roobni roobu ameessi ni mirgisti. Sangaan ni furdata. Loon hin jiran hundiyyuu ni gammadu jechuudha. Margi margeefidha waan ta'eef urgaadha inni urgoofti jechuudha horii yeroo sana. Roobaan sii galee. Areeroo gooroo yooyyaa roobaan sii galeedha. Areeroo gooroo yooyyaa jechuun
gooroo marmaaruu isa jedhu keessatti sadarkaa tokkorraa gara sadarkaa biraatti yerootti marmaaru keessatti dabarreerraa roobni nuuf roobeeraa keessa dabarreerraa jedha. Oo roobaan sii galee rimeeyyiin dullootaa roobaan sii galee rimeeyyiin dullootaa jechuun immoo rimaan dhaluu geesseetti rimaan nuu dhaluufidha nuu qophoofteetti. Oo roobaan sii galee cannaa baallii kuulaa roobaan sii galee cannaa baallii kuulaa jechuun abbaan gadaa yookiin abbaan aangoo harka jirurre maalidha? Kuuladha yookiin immoo bareedaadha. Haawoo roobaan sii galee dhaltii gurruu tuutaa roobaan sii galee dhaltiin jechuun immoo goromsa ta'uu dandeessi, ameesa ta'uu dandeessi. Isaan sana galateeffachaa jira jechuudha asirrattis. Inni itti aanee jiru sadaffaan maalla gabbisayyoo jechuudha. Faaruun egaa irreechaa gabbisayyoo jedhamu immoo faaruu maanguddoon maal godhanidha? Faarsanidha jechuudha. Faaruu kana namni tokko yeroo eegalu kanneen biroon immoo maal godhu? Irra deebi jalaa qabu jechuudha. Akkuma mareewoo wal jalaa qabaa deemu. Inni jechuudha. Innis akka taanutti faarfatamaa jechuudha. Gabbisayyoo hoo jechaa deemuu jechuudha. Hayyee roobee leeshaan sobboqa daraaree roobee lafa nuu gahee yaa waaqa situ nuu onayoo jedhama jechuudha. Gabbisayyoon kun kaa maanguddoonni yeroo isaaniitti kadhannaadha jechuudha kun. Hayyee roobee leeshaan sobboqa daraaree roobee erga roobee maal ta'e jechuudha. Biqiloonni lafa jiran hundiyyuu maal godhaniiru daraaraniiru booqaadha yookiin immoo mallattoo argisiisaniiru. Roobee lafa nuu gahee roobee lafa jiiseera margi margeera biqiloonni hundiyyuu lalisaniiru jechuudha. Yaa waaqa situ nuu nahee waaqni yeroo namaaf nagaa buusu rooba roobeetu aduun akka nama hin miine biqiltoonni akka badanii lafarraa hin gogne isatu nuuf nahee jedha. Hayyee roobee roobee gabbisee yoo roobeedha jechuudha bishaan kan inni lola'uu danda'u margi kan inni gabbachuu danda'u loon kan isheen furdachuu dandeessu kan isheen aannan laachuu dandeessu jechuudha. Odaan nabee dalga loyoo odaan nabee dalga loyoo kan jedhu immoo odaan dalgadha kan inni ciisu diriiree jallisaa namaaf mijataa kan ta'e jallisaa bineensota nama miidhuu danda'an kan of jalatti hin horsiisne bishaan kan qabuu fi yeroo hundumaa jiidhaa fi firii nyaatamu kan namaaf laatu waan ta'eef jechuudha. Karraaf ilmoonsitu booyoo. Karra jechuun dallaasa jedhudha. Ilmoonsitti booyoo. Karra jechuun loon akka isaan gabbatan, loon akka isaan aannan laatanii jechuudha. Ilmoonsitti booyoo jechuun immoo ilmoon akka isheen aannan hin dhabneef jechuudha. Ilmoon loonii akka aannan hin dhabneef, ilmoon namaa ijoolleen daa'imman dabballeen akka isheen aannan hin dhabneef sitti booyee situ dhaga'eef jechuudha. Hayyee roobee roobee hayyeetu kanaa. Hayyee roobee 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 ayyaantuun kanadha. Nutu ayyaantomneerra jechuudha. Odaa qancee dalga ciise odaan qancee keenya jechuun immoo odaa nonnabee, odaa roobaa, odaa bultum, odaa bulluqii warreen jennu suni maal ta'aniiru qanceen keenya bakka isaan jiran hundiyyuu dalga ciise nuuf lalisee jira. Nuuf bareedee jira. Dawoo nuuf ta'ee jira. Karraaf ilmoo sittan dhiisee oodha. Karra jechuun karri cufamee bula. Eenyutu eegaa? Waaqa eegaa jechuudha. Tissituun eegdeen miti waaqni eegee karri nagaan bula jechuudha. Ilmoo sittan dhiisee oodha. Ilmoo ofiillee waaqa eegee namaa bulchaa jechuudha. Hayyee roobee leeshaan sobbooqa daraaree gubbaatti illee kan jedhe sana roobee leeshaan sobbooqa daraaree jedha. Qacceewwan yookiin immoo gosa keessaa kan daraaru, kan nagaa buuse, kan horaa jiru nuuf dabalee jedha. Gadaan koo gadaansi odaa'oo Oromoo arrabni hoodaa'oodha. Gadaan koo godaansi odaa'oo. Yeroo dhufu gadaan maalidhaa? Gadaan koo gadaadhaa yookiin immoo godaansi bakkaa bakkatti yeroo itti loon fudhatanii bakkaa bakkatti godaanan odaan hoo odaan nuuf daraareera, odaan nuuf jira. Odaa jala ciibsa horii isaanii. Firii muka sanaa loon hin nyaata, namni hin nyaata jechuudha. Akkasuma odaa jala maaltu hin dhibu? Bishaan hin dhibu jechuudha. Oromoon arrabni hooda'oodha. Oromoon arrabni hooda'oo jechuun ayyaantuu qaba waan ta'eef abbaa gadaa, abbaa bokkuu, makkala, jaallaawaa, jaarsa, abbaa qe'ee jedhee kan hunda waan qabuu fi arrabni isaa hoodadha yookiin immoo waan dhugaa dubbata, nagaa dubbata, araara dubbata jechuudha. Hayyee roobee roobee ayyeetu kanaa jedhamas ayyeen keenya ayyaantuudha. Ayyeen keenya ayyaana qabeettiidha. Hedheetu wannidha. Gabbisayyoo isa jalqabaa jira. Hayyee roobee roobee haroo garbaa guute gatee jedha. Roobee haroo garba gatee yookiin immoo garbii guddaan maal ta'eera? Garba caalee jira haroon keenya.
haroonitti galatii dhiyeessinu yookiin immoo dhibaayoo dhiyeessinu garba duraan ciisaa ture sana iyyuu caalee yookiin immoo isa gatee jira, darbee jira jechuudha. Roobee magarsee qaxxisaa hallatee hoo roobee magarsee margi margeera qaxxisaa yookiin immoo biqiltuun qaxxisaa jedhamullee lateera yookiin immoo damee baafateera. Roobee gabbisee falfalaan badee hoo jechuun immoo roobee gabbisee jechuun biqiltuun biqilee laliseera. Loon gabbataniiru. Dibichi jabaateera. Ameessi mirgisteetti. Falfalaan badee jechuun immoo falfalaa jechuun isaa warreen mortuu jennu jechuudha. Iddoo tokko tokkotti mortuu yookiin falfalaa. Isa nama balleessu, isa sanyii namaa mancaasu, isa loon namaatti bu'aa maaluu jechuudha. Falfalaan badee jedha. Sababni isaa Oromoon kadhateera waan ta'eef falfalaan sun akka inni ijoollee isaa miine, akka inni loon isaa miine, akka inni qaccee isaan balleessine, akka inni aadaa fi safuu isaan balleessine badeera jedheetu kadhatan. Aadaan hoodaa, kallachi hoodaa, waaqa lafaa jedha. Aadaan hoodaa jechuun aadaawwan badoo balleessineerra aadaawwan itti fufuu qaban kan nama kabajee, kan nama jaallatee, kan waaqa ofitti gammachiisee jiraatu qabna. Kallachi immoo maalidhaa kan mataatti godhatamu yoo ta'u, kan kallacha karaa lamaanidha. Kallacha gosa sibiilarraa fi kan mukarraa hojjetamu ta'ee kan dhaalaan darbudha jechuudha. Kan abbaan ilma isaaf kennudha. Hoodaa jechuun kennaa abbaa ofii kan fudhatanidha jechuudha. Eebba abbaa ofii kan fudhatanidha jechuudha. Waaqaaf lafa. Kan waaqaaf lafa eebba abbaa ofiiti jechuudha. Irranaa cuqee inni mul'ata. Irranaa cuqee inni mul'ata jechuun cuqee jechuun waan waraantuu dandeessudha jechuudha. Ni mul'ata jechuun isheen ni mul'atti. Eenyu namni kamiyyuu ittiin waraanamuu hin danda'u ni arga waan ta'eef. Oromoon waaqaan dubbata. Oromoon maalidhaa? Waaqaan safuusaa eeggata. Waaqaan waaqa sodaata. Waaqa sodaatee wal kabaja, wal jaallata. Waaqa kabaja waan ta'eef haammataadha. Odaan hoodaa kallachi hooda booranaa kan jedhu odaa jalatti dhugaa dubbatu, odaa jalatti mari'atu, odaa jalatti araara buusu, odaa jalatti nagaa argatu waan ta'eef. Hooda kallachi hoodaa booranaa. Kallachi immoo 40 abbaa keenyaatti kan nuti abbaa keenyarraa gaafa gadamoojjummaa keessaa bahu gadaa kallacha abbaa keenyaa kan fudhannudha jechuudha. Kallachi abbaa keenyaa yookiin eebba abbaa keenyaa, nagaa abbaa keenyaa, jaalala abbaa keenyaa hawaasa biratti qabaa ture dabarseetu ilma isaaf kennaa jechuudha. Eebbisee. Dambalii birbirsi latee hoo. Dambalii birbirsi latee jechuun bakka dambalii jedhamuuti birbirsi hundee godhateera yookiin lateera dagaageera. Isa jedhu roobee falfalaan badee ammasii roobeera waan ta'eef falfalaan namatti nama balleessu nama miidhu loon miidhu badeera jedheetu kadhata jechuudha. Odaan hoodaa birbirsi hooda booranaa odaa nabee yaa kurfaa koo odaa aabboo yaa ulfaa koo hayyee roobee roobee ayyeetu jechuun faarfataa jechuudha. Odaa nabee yaa kurfaa koo jechuun odaan nabee bakka itti walitti qabama gadaa jalqabaa ture Maccaaf Tuulamaa yeroo ta'u, Maccaaf Tuulamni adeemsa walirraa faffagaachaa deemeen dameewwan odaa Tuulamaa fi Maccaaf Tuulamaa akkasuma Boorana Baareentuu hundeesaa jalqabaarraa adeemsa dameewwan xixiqqoon manneen jala jiran hundi isaanii odaa nabee jalaatti kan isaan hiramaa deemanii jechuudha. Gadaan aabboo, gadaan abbaa koo, gadaan abbaayyee koo, akaakayyuu koo, akaakilee koo, ulfa koo kan jechuun ulfoo yookiin kabaja koo isa jedhudha. Hayyee roobee roobee ayyeetudha. Ayyaantuudha jechuun guyyaa ayyaaneffannaa irreechaa kana maal ta'u jechuudha. Faarfatamaa jechuudha. Kanaatiin sirni kun gaggeeffamaa yookiin immoo sirni kun raawwatamaa jechuudha. Egaa gaaffilee armaan gadii deebisi kan jedhu armaan gadii keessaa faaruu irreechaa kan ta'e isaa kamii jedha. Gabbisayyoo, roobaan sii galee, hayyee mareewoo, maalidha? Hundaa jedha. Hundi isaaniiyyuu kan eenyuti jechuudha? Kan faaruu irreechaati jechuudha. Irreechaa yeroo ta'an hundi isaaniiyyuu tartiibaan jiru jechuudha. Inni beekamaa yookiin immoo inni naannolee godinoota hunda keessatti beekamu mareewoo yoo ta'e, roobaan sii galee fi gabbisayyoon immoo naannoo Booranaa fi Gujii keessatti bal'inaan beekama jechuudha. Mareewoon garuu kan waliigala godinaalee hundaati jechuudha. Hundi isaaniiyyuu garuu kan eenyuti? Karuma irreechaa dhibaayyuudhaaf qophaa'amuuti jechuudha. Inni itti aanee jiru faaruu irreechaa mareewoo jedhu maal argisiisuuf faarfatamaa jedha. Maal argisiisuuf faarfatamaa isa jedhu keessatti egaa mareewoo kan jennu maal argisiisaa gaafa jennee ilaallu tokko tokkoon isaanii irreechi waggaa waggaa naannee dhufuusaa mareewoo marsaadha yookiin immoo dabareedhaan naannee dhufaa jira. Marsaadhaan nagayeeraa jedhu inni agarsiisaa jechuudha.
Bacaqii gannaa irraa booqa biraatti ce'uu ni agarsiisa. Dhugaadha ni agarsiisa. Marsaan tokko darbee dhoqqeen darbee gara gogiinsaa yookiin immoo gara caamaatti gara ifaatti nu baastee ta'a. Lameenuu deebiin keenya lameen deebiidha jechuudha. Sababni isaa inni kun maree kan jedhu marsaa jechuun maroo tokkoffaa maroo lammaffaa sadii geesse jechuudha. Waggaa waggaan naannee bacaqii gannaarraa gara booqa biraatti ceenerraa seeruufi nu laata jechuudha. Deebiin lamaan isaaniiyyuu deebii isa sirriidha jechuudha. Kanaatiin deebiin keenya sirrii ta'uu jechuudha. Inni taanee jiru boqonnaan inni irreechi yookiin faaruu irreechaa yookiin dhibaayyuu kanarraa maal hubattee kan jedhu kun kan inni nu hubachiisu tokkoffaa galata uumamaan qabatanii galatii galchuudha jechuudha. Amantii kamiyyuu kan bakka hin buune nagaa, jaalala, tokkummaaf araara keessa darbuu milkaa'uu kan agarsiisudha jechuudha. Faaruun dhibaayyuu roobaan sii galee jedhu Oromiyaa keessaa eessatti beekamaadha? Roobaan sii galee kan jedhu Gujii fi Boorana keessatti kan beekamudha jechuudha. Inni roobaan sii galee fi gabbisayyoo kan bal'inaan beekamu Gujii fi Boorana keessatti Oromoo Booranaa keessatti baay'inaan ni beekama, ni faarsatamas jechuudha. Kanaan nu tajaajilaa jechuudha. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Boqonnaa 18ffaa isa xumuraa guddifachaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Guddifachaa jechuun egaa akkuma aadaa Oromoo keessatti Oromoon haammataadha, Oromoon nagaa jaallata, Oromoon araara jaallata, Oromoon sabaaf sablammii hundayyuu of keessatti qabatee kan jiraachisudha. Gadaa keessatti Oromoon karaalee ittiin nama firoomsatu ni qabaata. Isaan keessaa inni tokko immoo guddifachaa jedhama jechuudha. Guddifachaan egaa karaa ittiin Oromoon ilmoo namaa yookiin immoo ilmoo ormaa kan isaa itti taasifatee guddifatu jechuudha. Guddifachaan sababoota adda addaa irraa ka'uun ni raawwatama. Sabni tokko dhala dhabuurraa kan ka'e ni guddifachaan ni fudhata. Namni dhala dhabe tokko fira dhiyoo irraa daa'ima fudhatee yoo guddifatu, sababni lammataa immoo daa'imman sababa adda addaatiin lafa argaman maal godha jechuudha. Mucaasaa godhatee kan inni guddifatu jechuudha. Kana malees immoo Oromoon daa'imman sababa adda addaatiin maatii dhabanis duudhaa kanaan ofitti fudhatee maal godha ni guddifata jechuudha. Kanaaf guddifachaan fiixaa nama tokkotti fufsiisuuf kabaja ilmoo namaa tiksuuf Oromoo biratti bal'inaan ni gaggeeffama jechuudha. Maal jechuudha? Kabaja ilmoo namaa tiksuuf jechuun namni tokko bakkeedhaa argamee gatamuu qabu. Sababni isaa dhalli namaa nama ta'uusaa duwwaadhaan kabajamaadha, jaallatamaadha. Uumaa waaqni uume waan ta'eef kennaa addaa namni qofti qabu waan ta'eef dhalli namaa bakkeetti yoo argame hin gatamu waan ta'eef fudhatameetu guddifatamaa jechuudha. Kan eenyu yaa ta'u, kan saba kamiyyuu yaa ta'u, kan lammii kamiyyuu yaa ta'u jechuudha. Guddifachaan aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi isa dursaati jechuudha. Karaa biraatiin guddifachaan sababa dhala dhabuurraa kan ka'u immoo gaggeeffama adeemsa mataa isaa ni qabaata. Namni tokko dhala yoo dhabe karaan ittiin ijoollee namaa yookiin ijoollee fira isaarraa fudhatee guddifatudha jechuudha. Inni kun gaa dhala dhabuurraa kan gaggeeffamu adeemsa mataa isaa qabaata. Kunis immoo namni daa'ima fudhatee guddifachuu barbaadu tokko maanguddoo warra daa'ima sanaatti ergata. Erga maanguddootti ergatee booddee maanguddoon akkuma duudhaa gadaatti kallachaaf caaccuu baattatanii dhaqu jechuudha. Kallachaaf caaccuu baattataniitu gara sana dhaqu jechuudha. Sababni isaa kadhaa ilmoo keessan nama nuuf kennaa hin guddifannaa jedhu sana kadhachuudhaaf jecha jaarsoliin maal godhu jechuudha dhaqu jechuudha. Hidhatanii yeroo dhaqan gaa daa'imman sana hayyama gaafatu jechuudha. Kallachaa fi caaccuun mi'a maaliitiin mi'a ulfoo gadaa waan ta'aniif warri daa'imaa diduu hin danda'anii jechuudha. Warri daa'imaa diduu hin danda'anii waan ta'eef sanaatti hin didanii jechuudha. Mari'atanii kennuu fi maatiin daa'ima fudhatanis akka dhala isaaniitti ilaaluu fi guddisuuf waadaa seenuu jechuudha. Daa'imman hayyama maatiin guddifaman immoo kennaman kunis immoo warra isaan guddisee ni kabaju akka abbaa fi haadhaattis ni ilaalu jechuudha. Gadaa keessatti egaa guddifachaan namoonni dhala hin qabne akka haamileen isaanii hin tuqamneef kan isaan sooru akka hin dhabneef gahee olaanaa qabaachuu akkasumas namoota dhala qaban qacceen isaanii akka hin cinne taasisuun hariiroo hawaasummaa ijaaraa jechuudha. Qacceen isaanii akka hin cinne jechuun dhala hin qaban taanaan yoo gaafa isaan biyya lafaarraa du'an maatiin bakka sana mana isaanii qabatee maatii abaluu jedhamee akka hafuuf dirqama qacceen isaanii akka addaan hin cinneef ni guddifatu jechuudha. Oromoon gaa seeraa fi firoomfannaa kanaan dhala namaas sabaan osoo addaan hin qoodin maal godhachuudha fudhateetu guddifataa jechuudha. Inni kan biraan mirgi namoomaa akka kabajamuuf illee ni taasisaa jechuudha. Daa'imman guddisaaf kennaman kunis immoo mirgaaf gahee walqixa ta'e ilmaan gudeedaa waliin qabaatu jechuudha. Ilmaan gudeedaa jechuun kan abbaan dhalchu jechuudha. Ilmoo ijoolleen guddifachaa dhufan garuu ijoollee miixii jedhamu.
Gabaabumatti egaa Oromoon duudhaa fi roonfataa kanaan ollaa waliin hariiroof walitti dhufeenya gaarii uumee jiraata. Duudhaan kunis immoo saboota adda addaa wal qixa kan ilaaluu fi aadaa waliin jireenya dagaagsuu keessatti illee maal godha jechuudha. Iddoo olaanaa ni qabaata jechuudha. Kanaaf guddifachaan kun gahee guddaa taphateera jechuudha. Eessarratti osoo dimokiraasiin ammayyaa hin dhufin durayyuu guddifachaan sirna dhalli namaatti kabajamuu fi keessatti wal kabaju wal qixxummaadhaan guddatuu fi namni namummaa isaa duwwaan kabajamu kan godhee jireenya hedduu mijeessee fi sababa sablammii walitti makuutiin kan jiraachisu keessaa isa tokko isa duraati jechuudha. Gaaffilee armaan gadii deebisii guddifachaan sababa dhala dhabuutiif taasifamu adeemsa akkamiin gaggeeffama kan jedhu kallachaa fi caacuu qabatanii jaarsoliin deemanii ilmaan keessan ilma namoota akkasiif kennaa jedhee kan gaafatamuun kan seeraaf heera mataasaa danda'e qabaatee deemeen kan gaggeeffamudha. Guddifachaan faayidaa maalii qabaa? Qacceen akka addaan hin cinnee fi dhalli namaa bakkee keessatti gatamee akka nafneef ilmoo namaaf kabaja kennuudhaaf kan gaggeeffamu guddifachaan faayidaa akkasii qaba jechuudha. Aadaan guddifachaa Oromoo sabaaf sablamaa saala addaan hin baasu deebiinsaa dhugaadha. Sabaaf sablammii kamiyyuu kan isaa kan hin taane kan qomoo isaa hin taane hundayyuu ofitti fudhatee maal gochuu qaba? Gochaa tureera, guddifachaa tureera jechuudha. Kanaatiif deebiin keenya daran maal ta'a? Dhugaa ta'a jechuudha. Namni dhala hin qabne daa'ima ofitti fuudhee maaliif guddifata? Tokkoffaa qacceensaa akka addaan hin cinneedha. Dhugaadha. Kabaja mirga namoomaaf namni tokko bakkeetti gatamee akka hin duuneef akka bineensi hin nyaanneef dhala namaadha waan ta'eef fudhatee guddifataa jechuudha. Inni kan biraa lameenuu deebiidhaadha. Dhugaadha deebiin isaanii jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Guddifachaa fi faaruu irreechaa kan jedhu kan waliin ilaallata. Yoo ibsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Galatoomaa.